irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii hojiiwwan qeenxee waggoota muraasa booda albama kiyya jalqabaa ayyaantuu jedhu baga birraa haaraadhaan wal argine. Oromoon ayyaana waggaa ayyaantuu targa akkuma jedhu akka sabaatti har'a geenye miti. Anammoo hojii kana uummata kiyya bira qaqqabsiisuun mataa isaa ayyaantummaadha mataan isaatu. Wanni hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Addatti ayyaantuu jechuun fakkii milkii fi adda argachuu dawaa bara koompaasii karaa ayyaantuutu baata. Kanaaf albamni kiyya kun anaaf gama tokkoon sagaleewwan waamicha ayyaantuuti. Ayyaantummaa fi taasifame yoo ta'u gama biraan ammoo burqituu seenaa ayyaantummaa jaalala sabboonummaa fi abdii haaraa qabatee dhufuudha jedheen amana. Ayyaana milkii fi tokkummaa albama waamu akka ta'e abdiin qaba. Kanaaf albama ayyaantuu hojjedhee jechuudha.